Isaan hollaa dhiitee bariitee murtiyyanii hirriba nu dhoowwaniidha. Sanaan ala wanti isaan fidan tokkollee hin jiru. Hollaan iyyuu ciisa nama dhoowwuu malee hollaadhaa nama kaasee beekam. Mallaqni waancaa hin fidu. Eeyyeen dhugaadha. Taphattoota hedduu maallaqa akka bishaaniitti dhangalaasanii fidanis dubbiin nama raasuudhaan yaada Sir Alex Ferguson yeroo sanaatiin baraqanoo fi qananii United dabarse sanaan iddoon falmii har'aa kun itti yaadiin achuma magaalaa Manchester jechuudha. Abbaan seeraa falmii kana addaan qabuudhaaf filatames dhalataadhuma magaalichaa Anthony Tayloriin ani margaan gaasuutiin mootumuu fi dhabuun kennaa dachee kanarraatiin isa namni kamiyyuu dhamdhamee darbuudha. Har'a warri ol ba'anii gadi bu'allachuu humna dhabanii miila goolii galchuu qofaa taa'anii eeggachaa jiru. Magaalaan Manchester ammaan kana duumessaan haguugameera. Roobni roobuudhaaf cabbiin hangisaa xixiqqaas qilleensarraan mul'achaa jira. Garuu gaaffii nama jiru ni rooba moodeeffatee aduudhaan haguugamee badaadha. Yoo roobe immoo eenyuuf roobaan har'a argina. Masaanonni kunneen yeroo 195f injifannoodhaan galuudhaaf galaa isaanii qixeeffataniiru. Eenyutu irraana? Namni kamuu akka tulluu yaabetti nafu. Gaafa tokko bu'uun isaa wanta hin oolleedha. Inni mataa isaa gadi qabees guyyaa tokko mataa isaa ol qabachuu hin oolu. Ni turra malee ni urraadha. Guyyaan isaa oolee buleera. Yeroon isaas darbee tuttureera. Yuunaayitid ol bahee fiixee ta'ee fiixarra bahee gadi bu'uudhaaf dirqameera. Sitiin inni hollaadhaa yaayyisiisaa tures ol baheera. Wancaa Yuunaayitid abboome hundaarrattis abboomeera. Wancaa kilaboonni Awurooppaa hundi hawwanii dadhabanii abjootanis Champions League Awurooppaa otoo nafiinis fudhateera. Akkuma Yuunaayitid kilabii cimaa addunyaa baranaa fi barasis jedhamee maqaan isaa miidiyaa hundaan dhaadheeffameera. Tulluu siyaabee hunda of jalatti ilaaleera. Amma immoo turtii tulluu sanarraa xumuratee gadi bu'uudhaaf waan tottolfachaa jiru fakkaata. Yuunaayitid ammoo lammaffaadhaaf 2-2 ol deebi'ee bahuudhaaf wixxirfachaa jira. Walunkurri oolee buleen gamuu laafanii walitti dhufanillee hirrima isaanummaa kan keessoo isaaniitii badee hin beekne tuffiin oolee buleen isaanirraa waca malee maal eegduun miira deeggartootaa ol kaasaa abdataan hin dulloomu. Eeyyeen dhugaadha. Gaardoolaan tapha kunnan darban hunduu akka bofaa mataa keessa isaan reebe keessaa bahuu barbaadu. Ruben Amooriinis hollaa wacu kana tapha isaanii jalqabaatiin mo'achuu fedhu. Ispoortingii waliin gaardiyoolaarra kan ooleen Ruben Amooriin har'oo maal ta'a laata? Sitiin taphoota 12 irratti goolii 23 akka bishaanii dhugeera. Taphoota 12 keessaa 7 immoo mo'atameera. 2 immoo qixa bahuudhaan tokkitti qofa mo'ate. Ofitti amanamummaan isaa Tootinhaamiin irraa mulqamee iddoo ittisaa isaa akka mana ijaarsa badee yandoo fi qicica hundaa dhimmisuu akkamiin to'achuu danda'aatu gaaffiidha. Kan Siitii qofa osoo hin taane hundarri garanaas gammadaa miti. Gammachuu isaa waan deebisuu fi danda'u hundaa yaalaa jira. Yuunaayitid tulluu irraa bu'eerraa karaa Amooriimitti deebi'a jedhamullee loleewwan isaa akka inni yaade miti. Har'a tokko borummoo kan biraa filachuun Amooriim kaan ala ilaalchiseera. Ashford amma ijji isaa gara kilaboota biraa ilaalaa jira. Warri kaan immoo har'arra bor wayya jedhanii wal'aansootti jiru. Amma kanaaf sirbameera. Maqaan isaas leellifameera. Liverpool illee osoo hin hafiin idees xanoota diddiimoo filateera. Ruben Amooriim mootummaan Fargii erga kufee mootummaan gaardiyoolaa laliseera. Waggoonni 12 darban waancaa malee lakkaa'ameera. Kanaaf warra mindaa nyaachaa miilli isaanii laafee qulqulleessuuf ga'ee Ruben Amooriim olaanaadha. Eenyutu dhufa? Eenyutu immoo deemaan gaaffii ta'ullee warri garuu waan hundaa dursa. Hollaayyuu kana garii jalqabumaan afaan qabsiifnaan Amooriim har'a galee rafaa buluunsaa waan oolu miti. Hirribni Amooriim ammoo gaardiyoolaa beeksisee bulchuun isaa shakkii tokkollee hin qabu. Kuni Maanchesteriin injifannoon kan irraa bareeduudha. Kanaaf nus sana tiksuun alatti wanta biraa hin feenu. Kan dhufneefis harka caalaa seenaa adda addaa hojjechuudhaaf osoo hin taane seenaa durii deebisuun yaada Amooriimiin har'a eenyutu injifata? Gaaffii galgala kana sa'aatii 1 walakkaa booda deebii argatuudha.